السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو واو واو، ما شاء الله تبارك الله. ويا كبيلا ماكي ibsishaan godhachaa jiru sarpiraayis osoo hin beekamin jechuudha. Akkasitti sarpiraayis godhee baay'ee tokko gammachiisee jechuudha. Waan isin hin beekin miira addaa keessa galtee of qabuu dadhabdee jirti jechuudhaan. Maashaa Allah tabaarakallah. Wallaahi waan akkas nama gammachiisu anu argeen beeku baga gammaddanii koongiraas hin jenne ramaake. Maashaa Allah tabaarakallah. Jaalli Kana jalqaba kalama waajjira ya Rabbi ya Ibsahiya, thank you so much. Waanuma nama fedhu gubbaarra inditti gamu akka itti jaaladha shaangilitti dhuga. Oh Ibsahi, thank you so much. Agak sampai lagi. Agak mana kerja sampai lagi. Ini Turki. Itu olah itu balik. Olah kau. Pemain kita masih tu nama dia kena. Koi yang koi jadi koi. Oxygen jadi. Mana kita jelas? Gizi dabbaram te tinta bas. Malanja Rabbi. Mi akan kabarkan kami dari gini ani. Wow. Ya go tajalala. Jogolah. Ega. Anti coklat anak mau tamati jalan tu kan? Gua Rabbi. Yo कैसी चॉकलेट खाने हो? कैसी हो चॉकलेट खाने हो? चॉकलेट तो बीच मारिंग देता. Bukan jasa tunjangan kami jerami betul ya. Ini nyata nggak sumber. Takkan tu nyata kan? Lama apa? Takkan tu nyata. Thank you sa. Sana mau bicara lah. Coklat itu kau berat dengan coklat sangkis. Tu kau cuma jerawan. Enjira fatas gana kes jira. Lepas kayak mana coklat tu kau bicara dia tu jerah gaji atau kawannya. Hai. Bani. Fatas siapa lagi na? Oke. Kita berjalan. Di deber. Hai, nice. Ada. Di deber. Wow, itu. Mantu je. Akan mas dah. Kau ni kami mari pak. Manjro kadis. Manjro. अरे वही यहाँ पे अरे वो रखने गाइस बुकाओ दे दे घूमने ने बर्बाद सा ऑप्स में माल इनमें से ना कुल्ला से आई बर वल्ला maatiin gammachuu miira keessa galtee baay'ee tokko jechuudhaani. Wallaahi waan gootu wallaalaa jirti. Si kofee miti nuyyuunni lafa taa'aa jiru. Waan addaa tokko nutti dhaga'amee jira. Maashaallah baga gammadde sitti xiqqaata. Maashaallah tabaarakallah. እናንተ ሚራ keessa seenee jira. Kanarraa warreen jaalalan beekne jaalala baradha. Jaalalli fageenyaan qabu yoomiyyuu taanaan jechuudhaani. Ilmi namaa tokko yeroo wal gammachiisu yeroo hiriyaa jallatu tokko gammachiisu waan adda ta'e
waan inni hin beekne osoo inni hin beekne jechuudhaan nama gammachiisa. Maaliif addunyaa kanarraa wanni amma gammachuun jirtu keessattuu shamarran yookiin dubartoonni jechuudhaan bakka akka daa'imaatiin waan haaraa guyyaarraa jechuudhatu argaa oolanii osoo namni jarri jaallatan namni inni jaallatu tokko yeroo hundumaa jechuudhaan waan akkasii godhee baay'ee tokkotti tola jechuudhaan garuu maashaallah tabaarakallaa kuni waan addaatiin nuyyuu baay'ee gammachiisa maashaallah. Oolmaa kee tulfaatee kanatti naaf goote rakkinaaf gadadoo kan nafaan argite anoo nan qabu waa tokko siin godhoo du'ii badoo sillee aansinee raanfadhu waliif jedhaa jiru jechuudhaan. Allah wallahi jireenya kanatti hafte maashaallah tabaarakallaa. Waa hunda keessaa namni wal jaallatu tokko yeroo waan addaa waliif godhe osoo as hin beekin osoo ati itti yaadin nama onnee irraan jaallatu tokko gammachuu akkamiitu namatti dhaga'amaani maaliif garuu ammas immoo baay'ee nama rifachiisaani rifaatuu laammamaa keenitti jirtu nama bira jiraadhaaf malee wallaahi osoo yookiin jettee iyyitee yookiin immoo baay'ee tokko bakkaa jira mitiini waanuma addaa tokko jettee baay'eetti tole ture maaliif nama gammachiisa waan namni hin beekne tokko yeroo bakka gosoota adda addaatiin gosoota baay'eedhaan saarpiraayizii godhamu jechuudhaan. Jaalala jechuun immoo bakka akka kanatti tafe malee callisanii isin jaalladhaa siifan du'aa siifan kufaa yelloo dhugaan wal jalaanan akkas. Hedduu jechuun I don't know walaa hedduun gammadee. Ini le surprise tahu mo? Surprise taate ati hoo? Ampun uffata. Uffata jijjiirraa kan si ta'e yaadis. Uffata bareedaa. Tokkoon qabu nama. Ampun gisee rifadhee waan godhuun beeku baqaan rifadhee jira. Maashaallah baga def jedhama waraaboo baga gammadu. Bakka ammayya sagantaa kennaa garaagaraatu jira waan ta'eef miira keessaa baheeti gara keekii muruu fi gara kaabbii ni mura. Sanumaan gadi mura. Okay. Haadha maal jedha kaamera si ilaalaa maal jedha maal jettee? Bakka gara sagantaa deemaa rakkoon hin jiru. Maal jettee lubbuu? Mul'atu akkana godhu. Bakka maal jettee? Gara sagantaa. Okay, sagantaan hundumatti ni moo? Sagantaan keekii waan biraatti jira. Keeka kophaa miti ba? Keekaa miti. Sagantaa mara hawaasa kanaan galee bar maal inni silaa? Kennaa jira kennaa si ergama jira. Okay. Haadha itti siqatu. Kamera jira dhaquu waan hin taaneef. Silaa maal inni sagantaa? Koi nak gosa kennaa keessa wanni hafe hin jiru jechuudha. Ilaala akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanu chokkoleettiidhaa kaaseeni hanga warqii mormaatti jechuudha. Warqiin kun yoo xiqqaa ta'e giraama 50 ol jechuudhaani. Daraseenyi isaatii waliin malee callisee yookiin aartee waan addaa miti jechuudhaani. Keessa baatee gammachuu maalan siif ta'a maalan siif godha ilaala faaktoora isaa jechuudhaani. Faaktoora isaa jechuudhaan daraseenyi jechuudhaani. Callifamee miti jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun warqii miti daayimendiinuu dubartiitti hin xiqqaataani. Namni wal jaallatu tokko immoo lubbuu iyyuu dabarsee waliif kennuu danda'an. Kanaa miti jechuudhaani. Kennaan jechuun immoo kennaan dhugaa waan akkasiiti. Callisamee walitti afarsanii waliin tanaa jechuun barbaachisuun jaalala keessatti. Jaalalli dhugaa yoomiyyuu aaraadhaan. Gammachuu immoo ilaalaa. Ilmi namaa kuni yeroo gammade baay'ee tokko miira keessa gala. Ibsishaa kana immoo mee ilaalaa yeroo baay'ee jechuudhaani gaafa jalqaba abaaboo kennus
saarpiraayizii isii godha ofiis saarpiraayizii ta'anii ofiis gammachuu miira keessa galaa jechuudha. Isiinis immoo gammaddee jechuudha waan isin taatu jechuudha. Haadha faatee ilaalaa akkasiin itti jirtu seenaa aslii jechuudhaani hundumti jiraayyuu kan wanni kun godhamaa jiru diikoorii akka kanatti hojjetamee akka guyyaa gaafa sargeetti jechuudha. Maashaallah waan gaarii akkasii godhaa jiru jechuudha. Kunoo haati faatee mormatti kaa'aa jirteeni ilmi namaa akkasitti waliif ta'a wal gammachiisaani. Gammachuu jechuun immoo gammachuu har'a qofee miti nama wajjin jiraatee bultii gaarii ijaarrate jechuudhaani ilma walirraa dhalchee bakka guddaa ga'u Rabbi si taasisu. Akkasuma kolfaaf tapha osoo hin ta'in diinii Rabbii irratti illee nama wal jabeessu Rabbi si taasisu hunduma keessanii jechuudhaani. Jaalala jechuun akkasitti hafeen maashaallah tabaarakallah diimeffame jechuudha bakkeedhaan alaan mana keessaan jechuudhaani. Anis yoo eenyuun ka'ee saarpiraayizii godhaani lafa dhiyee jiraani akka kana irraa tole maashaallah tabaarakallah. Kana keessa gaa osuma deemu jechuudha ibsi shaanii waggaa meeqa naanna'ee dhufee harka maakitti adduu jedhe lafadha jechuudhaan jaalalli biyya hin qabdu jechuudhaan hedduma ijji buuteyyii lapheenis buuti akkasitti wal jaallatanii jaalala dhugaati jechuudhaan yeroo baay'ee namoonni kun sooshaal miidiyaa kanarratti sitti taphachuudhaan waan argite si gochuudhaan waan akkasiitiif jedheeni odeessaa ture jechuudhaan garuu nam tokko afaaniin dubbachuun dura keessa garaasaa yookiin onnee isaa baraanii onneen namaa kan nama hundaa tokko miti qulqulluudha kan nama hundaayyuu jechuudhaan miti kunoo ibsi shaayii ilaalaanii hojii gaarii hojjechaa jirta Rabbi waliin isin haa godhu maashaallah. قلت سيد مال حبيبتي كونغرا حبيبتي تبقى بعد لما اديت منو بغير لايفي جرتابر لايفي جرتابر لايفي جرتابري سلام بے دے بے نہ تکل والله افسائی بے دے بو رکو کو اوکے بے دے بیا ان بائی ما بابا دي aku karton yang koi kata Pasti dapo. Mina isi ay mal tadi sih hai dia urte bar wallah adi fadi mal tadi Bayi gastiin kottu shi. ya nama jaalattu irraa wanti jaalattu tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatii baay'ee jaaladha dhugaa Rabbi. Illee baay'ee jaaladha. Bayi gastii kora kora.